بإذن رب العالمين. هاي رسالة يرسل لأخواني وأخواتي التركيين. هذا الراجل يوميا بيدخل بالبث يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، استفزاء في ديننا، في القرآن، جالس في الأرض التركي. نحن بنعرف التركيين ناس الشرف، بلدهم فيه قانون. نبقى بإذن رب العالمين تمسكوا هذا الراجل تاخدوه للمحكمة. نحن عندنا فيديوهات كل شيء اللي بقوله في اللايف، نعرف وين عايش منطقته، عندنا تلفون. بإذن رب العالمين نباكم تساعدونا حتى تاخذوا هذا الراجل للحكومة بإذن رب العالمين. جلقمني هانغا أنا وليت متي هانغا هنتلشين بيبيروت كيسة تقامم تجرتسون هر دوت موجرت انتلسون أكملت بوجستي ميل شيء تك كوفيسيست انتلسون أرجدان أو في كندا تيسيتي هذا دائما مواتك آسا أمبيغني أمارف أمبيغني أفان ولايتام أفان أديات بابرام تنسرتي دولة انتلسون يا كندا جرتو ميشيل كندا متريسا آسيان يعني شيء استيتا أمريكا كيسة بتوكو جرتي ريسا. أوكي طلع هيا كرسيتم بيكاتوري كنافو انت لك كسي كنرتي أفان قبب سيسو دندو كامن نوتي ورك كسي إسو ما بكا ورباد الله فجرات أجرات يوتي كناف أممو سباب ولت بوسو ديما جرتي وانت إيش دلكوني أوفيف مالك غورتي جلاد أبا ما جرتي نممو جولي أسيتا كوانياتي سنغوچا جرتي ريفو أولي دبچات سبب سنراني غافة سنة eenyu gurbaarra asitti sheeka ta'e kan akka afarsoo faa sheeka ta'an kun gaafa ijoollee cafaquu qaban suni gaafa sana guyyaan isaan eegalan. Sababa sanarraa wal iyyisiisanii maallaqa walirraa guuranii har'a wal cafaquun kun kan dhufe. Har'a Arsii Harargee waan wal gochaa jirtu bosona Saawudii keessatti argitaniiru. Saalfachaa jirra Oromoodhuma ta'uu keenyas saalfachaa jirra amantoonni wangeelaa. Dhugaa waaqa ummata akkanaa kana wajjin saalfanneerra ofirraa callisiisuu danda'uu qabna. Maasii hundi kana afaan ishee qabsiisuu danda'an poolisiitti manii nuuf barbaada. Kanaadha walee nu baruu dandeessan isaan lamatti galgal. Maambana rakkoon qaba. Gaarii anama viidiyoon hojjedhe jechuudha mana keetti akka wal agarru. Haa ta'u. Akkas jiraadha mana kana immoo sirriitti koppiliingi godha akka gadi hin buusnetti. Kanuma yaadi koo biyya abbaa galatooma. Akka viidiyoo isaanis argitanuu akka barsiisaa guddaadha jajjabeessitanuu sheek waajii kana amantoonni fooloo irraa hin qabne fooloo taasisaa mee hundi keessan maqaa isaa fuuldura ida'uu jiru balleessaa warra fooloo irraa hin qabne eebbifama hunduma warra gastiirraa kun amantoota jaroota jajjabaa nu qabnu keessaa kan hafan baay'ee jiru jara lakkaa'amuu danda'an waan ta'eef nama gastiirraa kana fooloo godhaa ijoolleen kiristaanaa hundi keessan ida'uu maqaa jara fuuldura jiru balleessaa galatoomaa. Asa jedhurratti yaada waajirratti waajina dhagarta. Etta community ni Amerika jiru Kanadas jiru isaan humni isaan qabani warra biyya biraalla illee kan intini jedhani kan sponsor godhanidha hin dhaga'uchaadha isaaniin. Communityin suni utuu si quunnamanii gaarii ture. Community kan Amerika jiru si kan Kanada jirus maaliif hin dhaga'ama isaan jechaadha. Maaliif community jechuun waldaa dhaabbatee qaba. Waldaan sun immoo seera biyyattii sana keessatti galmaa irra ta'eef gibira kafalaa waan ta'eef dhaabbatatu kasa seerichi xiyyeeffannaa irratti kaayetu in hordofaa jechaadha. Community warra waldaa jechaadha. Jaarsolii waldaa fakana. Kan yoo namichi ammaa kun biyya inni jiraatu steetiin jiraatu kan Kanaadaas akkasittiin hin jedhaani galatooma yaada qabdan kennaasin. Galatoomi galgalatti viidiyoon hojjedhu waajii waan kana lamaan irratti namoonni as jirtan keessumaa Kanaadaa fi Ameerikaa warri jirtan
ministrii garaagaraa warri qabdan paasteroonni warri seeraa namoota akkasii kana namoota beektan karaa keessan bilbilaan waamaatii gastii irratti dhufuu danda'u qaba. Nuti jala teenyeeti nam tokko qofa gastii irra taa'ee isaan wajjin kanaa haasa'u kaawwachuu dandeenya jechaadha. Irra caala garuu amantoonni wangeelaa yookiin waldaan kiristaanaa biyya Kanaadaa fi Ameerikaa keessa jirtu amantoota keerratti duuti labsamaa akka jiru baruu danda'u qabda. Amanataa isa kan gooftaa Yesuus Kiristoositti amanatee biyya Arabaa keessa jiru irratti hummanni tuni du'a labsaa jirti. Miskiina waan qabne miskiina waa takka waan gooftaa Yesuus Kiristoositti amaneef qofa maaliif dhugaa wangeelaa kana dubbatte jedhaniiti du'a irratti labsaa jira. Kanaaf gadi baati koottati haasa'an wajjin. Amantoonni wangeelaa warri ministirii keessumaa ministirii garaagaraa irratti warri hojjetan. Tamsaasa garaagaraa warri irratti hojjetan. Yoo kana irratti hin hojjenne yoom hojjetan? Namoonni du'a kana labsan tokko seeratti dhiyaachuu danda'uu qaba. Boruufirri awwaleen nam tokko tole awwaleen amma kana booda awwalee salphaadha rakkoon qabu. Kana booda ijoollee ukkaamamteeti gadi ba'uu sodaattee yaaddoo keessa jirtu hedduutu jira. Ummata kana yoo ofirraa dhorkine yoo nam tokkoon kanarraa yoo waa irraa baratteen ala callisuu hin dandeenyu ummanni kun. Akka saree maraattee yeroo namni waa tokko namni dukkana san keessa gara ifaatti dhufe hiyyiti. Yeroo hiyya ishii kana dhaabsisuu danda'uu qabna. Kanaaf Ameerikaa warri jirtan, Kanaadaa warri jirtan, biyyoota garaagaraa warri jiran keessumaa warri seerarra hojjetan, warri ministirii garaagaraa sochoostan, warri tamsaasa wangeelaa irratti hojjetan. Duula kanarratti tokko jettanii nu wajjin jalqabuu danda'uu qabdan. Har'a galgala jalqabnee hanga anawwaleeti miti. Hanga hintalli ishiin biyya Beeruut keessatti ukkaamamtee jirtu sun har'a duute moo jirti intalli sun. Akkamitti boochistee miila ishii takka kuffisiiste intalli sun argitan. Ofii Kanaadaa teesseti haadha daa'ima waa takka haasaa hin beekne, Amaariffa hin beekne, afaan Walaayittaa afaan Hadiyyaa hin beekne irratti du'a labsite intalli sun. Kanadaan jirtu Misheel. Kanadaa miti dhiisa. Asiyaan? Eeyyan isheen isteeta Ameerikaa keessatti tokko jirti dhiisa. Okay, tole ayya. Hayya gara sittin beeka ture kanaafu intala akkasii kanarratti afaan qababsiisuu danda'uu qabna nuti warra akkasii eessuma bakka barbaadde lafa jiraatte yaa jiraattu yuuti. Kanaaf amma immoo sabaaf sabaa walitti buusu deemaa jirti waan ta'eef intalli kun ofiif maallaqa gurrattee jalaa dhabamaa jirti. Nama immoo ijoollee asitti akka wal nyaachisan gochaa jirti. Reefu awwaliin dubbachaa turte sababa sanirraan gaafa sana eenyu gurbaarraa asitti sheeka ta'e kan akka farsoofaa sheeka ta'an kun gaafa ijoollee cafaquu qaban suni gaafa sana guyyaan isaan eegala. Sababa sanarraa wal iyyisiisanii maallaqa walirraa guuranii har'a wal cafaquun kun kan dhufe. Har'a Arsii Harargee waan wal gochaa jirtu bosona Saawudii keessatti argitaniiru. Saalfachaa jirra Oromoodhuma ta'uu keenyas saalfachaa jirra amantoonni wangeelaa. Dhugaa waaqaa uummata akkanaa kana wajjin hin saalfanneerra. Ofirraa callisiisuu danda'uu qabna. Maatii kana afaan ishee qabsiisuu danda'an poolisiitti himanii nuuf barbaada. Kanaadhaan waliin nu baruu dandeessan isaan lamatti galgal. Maan bana rakkoon qaba. Gaarii anama viidiyoon hojjedha jechuudha mana keetti akka wal agarru. Haa ta'u. Akkas jiraadha mana kana immoo sirriitti koppiliin.